Wayyaar kafuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Abboonnaa waa beekooti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka faana turtan kabajaan isin affeera. Maturee keenya odeessaalee guyyaa irraatiin godina Wallagga Ba'aa aanaa Guutoo Giddaatti waraanni bilisummaa Oromoo aleellaa loltoota mootummaa irratti raawwachuun himamee jira. Qindeeffanneerraa isin biraan geenya. Goolii diimaa yookaan qayi shibbir kan yeroo dargii caalaa ulfaataa ta'e har'a Oromiyaa keessatti mootummaa biyya bulchaa jiruun raawwatamaa akka jiru addii bilisummaa Oromoo ibsa baaseen ibsee jira. Wantoota qindeeffanneerraa isin biraan geenya. Lammiileen Oromoo biyya UK jiraatan hiriira taasisaniin ajjechaa mootummaan Itoophiyaa hawaasa Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatan. Wantoota odeeffanneerraa qindeessinee isin biraan geenya irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Guutoo Giddaatti waraanni bilisummaa Oromoo aleellaa loltoota mootummaa irratti raawwachuun himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatu jabeessee itti fufuun guyyaa har'aas aleellaa raawwateen loltoota mootummaa PP hedduu ajjeesuu himeeti jira. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Guutoo Giddaa fi magaalaa Naqamtee gidduutti kan argamtu ganda Fayyineerraa Adaamii bakka addaa Carrisee jedhamutti tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo galmeessuu waraanni bilisummaa Oromoo ibseeti jira. Guyyaa har'aa waaree booda loltoota mootummaa konkolaataa oraalii lamaan socho'aa turte aleeluun injifannoo galmeessuu loltoota mootummaa geejjibicha irra turan irra caalaa ajjeesuun kaan immoo madeessuu waraanichi himee jira. Aleellaa waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti raawwate kanaaf loltoonni mootummaas ta'ee mootummaan biyyattii deebii kenne hin jiru. Goolii diimaan yookaan qayi shibbir kan yeroo dargii caalaa ulfaataa ta'e har'a Oromiyaa keessatti mootummaa biyya bulchaa jiruun raawwatamaa akka jiru addii bilisummaa Oromoo ibsa baaseen ibsee jira. Uummata irratti maqaa adda addaa moggaasuun ajjechaa gara jabeenyaa raawwatamaa jiraachuu addii bilisummaa Oromoo ibsee jira. Tibbana ebela 14 fi 15 godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti humnoonni mootummaa maatii tokko kaamsanii fudhachuun kaan ajjeesanii kaan immoo achi buutee dhabamsiisuu addii bilisummaa Oromoo ABO'n ifoomseera. Namoota lama rasaasan battalatti kan ajjeesan hoggaa ta'uu namoota lama immoo rasaasan erga rukutanii booda fudhatanii bakki geessan akka hin beekamnes addichi ibsee jira. Akka fakkeenyaatti adda Ruqiyyaa Saadee haadha ijoollee afurii, dargaggoo Abdulkarim Jawaaroo, dargaggoo Suudii Hajii nama afuraffaa kan ammaaf maqaan isaa addan baanes butanii akka fudhatan miseensa isaarraa mirkaneeffachuu ABO'n ibseera. Adda Ruqiyyaa Saadee erga ajjeesanii booda reeffa ishee ganda Waashaa jedhamutti kan gatanii fi dargaggoo Abdulkariminis erga ajjeesanii booda ganda Bubbisaa jedhamutti gataniis jedheera addichi. Namoota lamaan biroo immoo rasaasan erga rukutanii booda uummanni kaasee mana yaalaa geessus humnoonni bilxiginnaa faana dha'uun mana yaalaa seenanii fudhatanii dhabamsiisuu ABO'n ibsee jira. Adde Ruqiyaan yeroo dheeraaf maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jedhamuun daa'imman ishee guddifachuuf illee carraa dhabuu maddeen ABO himaniiru. Dararaa qaamolee mootummaa kana jalaa baqattus hidhattoonni PP ishee hordofuun ajjechaa gara jabinaa irratti raawwatan jedhee jira. Adde Ruqiyaan daa'imman abbaa hin qabnerraa waan ajjeefamteef daa'imman ishee bakkeetti afanii jiru. Akkasumas godina Wallagga Ba'aa aanaa Sibusree ganda Lalisaa yookaan Mootoo jedhamutti ebela 14 bara 2024 namoonni 15 humnoota mootummaan jumlaan rashanamuu ABO'n yaadachiiseera. Ajjechawwan wal fakkaatan Oromiyaa iddoowwan adda addaatti raawwatamaa jiraachuu kan ibse ABO'n gochoota gara jabinaa kanas akka balaaleffatu himeeti jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Toletti ajjechaan humnooti mootummaa namoota nagaa irratti raawwatan itti fufee jiraachuu maddeen keenya himan. Dargaggoo sanyii lammaa dhalootaan godina Shawaa Lixaa kan ta'e hojiif godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Tolee kan jiruu fi ogeessa fayyaa loonii kan ta'e guyyoota muraasa dura ajjeesuu maddeen keenya himaniiru. Torban tokko dura qabanii mooraa oolmaa dargaggoota aanichaatti guyyaa muraasaa fiduun dararaa erga turanii booda reebicha ulfaataa irratti raawwataniin lubbuun isaa darbuu maddeen aanicharraa GMN himaniiru. Reeffa isaas baasanii dhoksuun maatiin argatee awwaallachuu akka hin dandeenyes irra deebiin maddeen keenya nuuf mirkaneessaniiru. Maatiin dargaggoo kana barbaachaaf godina Shawaa Lixaarraa gara Shawaa Kibba Lixaa aanaa Tolee deemuun manneen hidhaa adda addaarra naanna'anii akka dhabanis odeessi keenya ifoomseera. Haaluma wal fakkaatuun torban tokko duras ganda Kusaayee jedhamu keessatti dargaggoo tokko ajjeesuun gatuu maddeen keenya dabalanii himaniiru. Aanichatti namoonni biroonis kan
kanneen eenyummaan isaanii hin beekamne akka ajjeefamaa jiran maddeen keenya bakkicharraa irra deebiin nuuf mirkaneessanii jiru. Bara kana jalqabarraa kaasanii ajjecha manneen uummataa gubuu fi barbadeessuu akkasumas hidhaan uummata irratti raawwatamaa jiraachuu maddeen keenya GMN itti himaa turaniiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Tolee fi Ammayyaa bakkoota qaamoleen mootummaa ajjecha gara jabinaa keessatti raawwatan keessaa isaan tokkodha. Qees Balaayii Mokonnon maallaqa biyya alaa seeraan ala daddabarsuun shakkamanii mana murtiitti dhiyaatan. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti hojii geggeessaa mana lubummaa waliigalaa kan ta'an Qees Balaayii Mokonnon maallaqa biyya alaa seeraan ala daddabarsuun shakkamanii mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Manni murtii sadarkaa tokkoffaa federaalaa dhaddacha araadaa oolmaa guyyaa irraatiin Qees Balaayii Mokonnon irratti poolisiin qorannoo fi sakatta'iinsi akka godhamuuf guyyaan dabalataa gaafate ayyamameefii jira jedhame. Qees Balaayii Mokonnon guyyaa dheengaddaa yakka maallaqa biyya alaa seeraan daddabarsuutiin shakkamuun to'annoo poolisii jala oolanii ture. Qees Balaayii Mokonnon qaamaan baankiitti argamuun nagahee kaffaltii sobaa dhiyeessuun namoota 3 fi dhaabbata dhuunfaa tokkoof maallaqa doolaara miliyoona 6 fi 50,000 daddabarsuuf yeroo yaalanitti to'annoo poolisii jala akka oolfaman maddeen himaa jiru. Qorannoo fi sakatta'iinsa hanga taasisuutti guyyaan dabalataa 7 naafaa kennamuu gaaffii poolisiin dhiyeesseef manni murtii ayyameefiira. Qees Balaayii gama isaaniitiin maallaqicha daddabarsuu amanuun yakki isaan raawwatan kan hin jirre ta'uu hubachiisaniiru. Akkasumas gaaffiin mirga wabii Qees Balaayii gaafatan manni murtichaa osoo hin eeyyamiin hafee jira. Qees Balaayii Mokonnon manni lubummaa Oromiyaa akka hundaa'uuf namoota qabsaa turan hoggaa ta'an erga abbootiin Oromoo kaan dhimmicha irratti hojjechuu eegalanii booda immoo Qees Balaayii gaaffii isaanii dhiisuun Sinodosii Itoophiyaa waliin hojjechaa jiru. Lammiileen Oromoo biyya UK jiraatan hiriira taasisaniin ajjechaa mootummaan Itoophiyaa hawaasa Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffatan. Hawaasni Oromoo UK keessa jiraatu hiriira balaaleffannaa ajjechaa mootummaan Itoophiyaa saba Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuun dhugaan jaalbattee akka boofis gaafatanii jiru. Itti dabaluun harka mootummaa Itoophiyaan ajjeefamee dhugaansaa kan dhokate artist Haacaaluu Hundeessaa saaqisa akka bahu gaafataniiru. Mootummaan Itoophiyaa ajjechaa jumlaa saba Oromoo irratti raawwatu atattamaan akka dhaabus gaafachuun qaamolee naqaa qorannoo akka qabeessa taasisuun dhugaan lammiilee ajjeefamanii akka argamu gaafatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa sababa siyaasaaf namoota qaroo sabichaa ta'an ajjeesaa akka jiru ni yaadatama. Ayyaanni kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin biraan ga'e ana Bunnoo Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe, share, like godhaa isiniin jenna. Akkasumas sagantaaleen keenya itti fufinsaan akka isin bira ga'aniif deeggarsa GMN'if gochuun nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.